sabbar ዜና qabateen yaadde jechuudha. Nagaa waaqayyoon baay'ee hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haraatatan like subscribe godhaa thank you warroonni maatii kiyya taatan ulfaadhaa subscribe kuma lama galeen jira galatoomaa jechuun jaalladhaa thank you so much har'a ingiliffaan dubbachiisuu jammaree maa inni himachuufte yoo jechaan jottani himachuufne afaanillee naqabe maa inni beektu eejan subscribing koo deemiya. Kanaaf jechuun amacheessaa irra gara ingiliffaan ageessaa እና galatoomaa jechuun jaalladhaa egaa irra gurree maal qabattee dhufte yoo jettanii yeroo baay'ee qoosa waan ta'eef dhugaa rabbii kolfaa waan hin dubbadhuu fi maybe nan shakkiina jechuudha anna ergixanya dubbii madhugaan dubbadha jechuudha waan kolfuu fi dhafataa siin gochuu jedheenidha har'a waan ani qabattee dhufe Saayidoo fi Salaamidha jechuudha. Kana dura akkuma beekamu Saayidooni paaspoortii ishee gaafa harkaa fu'ee sana deebisee akka kenneefidha kan nuti argine garuu macarashaa irratti kaameeraa duuba akka harkaa fuudhee jiru Sumayyaan dubbatteetti isheenillee ergasii dubbattee jirti Salaamillee jechuudha. Saayidoo King baga harkaa fuudhee dhugaa rabbii intalli Salaam jamtu kun maqaan ishee akka maqaa ishee miti jechuudha. ሲጀምር መቃንሽ ሰላም ጃማ ናጋ ጅቹዳ ምትሬ ገረ ወርም ፈትጋ ፈይከም አከ መቃሽ የሚት ዱጋ ረቢ ሳይዶ ፊ ሱመያ ግዱዳ ባሂ ijoolleen kuni ni araaramutu gidduu isaaniiti baatee ati dhugaa rabbii sininja maybe yoni sibira geef jechuudha sagaleen koo kun gidduu jara kanaati bahi dhugaa rabbii ni araaramu isaanii jechuudha irsaaf niitiidha ko si jammari gaa'ila gidduu galtee asiifachi fiiguu maaliif barbaachise immi yoo jiraate gidduu isaaniitti isaanuu ni xumuratu siitiin maal si galche siin maal si galche gidduu isaanii deemta. Na utusheen gidduu isaanii dhaabate Saayidoo fi Sumayyaan dhugaa rabbii ni araaramu jechuudha. Namuma qabee gidduu isaaniitiin tala kana baasuu dhabne jechuudha. Dhugaa rabbii kana na yoo nu agaa jiraatte gidduu jara kanaati ba ijoolleen kun araaramanii nuti akka isaan tokko taa'an barbaanna hordoftoonni isaanii jechuudha. Egaa akkuma beekamu har'a Salaam viidiyoo gadhiisteetti viidiyoon isheen gadhiiste sigaara magaalaa Adanitti oolufee jira jette kan isheen oolufte immoo paaspoortiin ishee qaama ishee qabamee waan jiruuf karaa bahaariin galaa gara Itoophiyaatti jette essay kottu gara bahaarii essay እንኳን gootadha Saayidoon baga fuudhee paaspoortii kee dhugaa rabbii isheen ikkoo miimoorii ayyuyyuu kana dura gaafa nyaatte ani mucitti kan hin gadhiisinaa amma isheen miimoorii sana ol deebistutti jedhee dubbadheen ture jechuudha yuutuubii kana irratti so amma carraan kan Saayidoodha jechuudha akka barbaadetti see walii gad akka riimootiitti see oofa jechuudha na carraa isaa dhagaama jechuudha na dhugaa rabbii kana maaliif karaa bahaarii akka uftu gammaddinaan hin je'ina gin dubartiin tokko abbaa manaa fi haadha manaa gidduu galtee maaliif gidduu isaanii deemtee dubbii walii gaddeemsisti Salaamatu gidduu dhaabatee Saayidoo fi Sumayyaan irra nama tokko ta'ee jiraachaa jirudha araaramee isheedha kan dubbii babal'isu jechuudha. So amma gaa karaa bahaariin dhufa je'eeni paaspoortiin koona jalaa qabamee jira silaa Sumayyaanii akka karaa bahaariin deemne kana dura natu awwaa ture hin jaalladhu minaamin jechaa turte amma carraan kan kee adeemi karaa bahaarii gali maal sii goonare dhugaa rabbii likki ishee yootti mammalee intalli dhugaa rabbii cimtuudha jechuudha. Innaa Saayidoon amma reef irmijjaan isaa bareedaa ta'e dhugaa rabbii yoonatti dallantan natti dallana Oromoo dhugaa rabbii irmijjaan inni Salaam irratti fudhate tikikkiliya baga paaspoortii ishee qabee baga baqa isheen iyyuu jireenya isaa jeeqaa jirti mitiire hamma isheen gidduu dhaabatutti dirqama kun irratti ta'uu qaba Salaam irratti jechuudha. Innaa gidduu isaanii aba'u wayi dammoo jara kana walitti fidu maal qaba amma mee Sumayyaaf Saayidoo yoo walitti fiddee araarsite dubartiin miqanyaa ayi እናንተ dubartiin miqanyaa ayi wayne balaacho dhugaa rabbii utuun ishee ta'ee jechuudha bakka deemsamma kana deemeera miti Saayidoo fi Sumayyaa iddoo tokkotti fidee araarseen bakka biraan deebi'a utuun ishee ta'ee jechuudha utuu nama sammuu qabu taate hordoftoonni Sumayyaa hordoftoonni Saayidoo akka isaan tokko ta'an barbaadu ijoolleen kun gidduu dhaabattee isheen
daarii itti taatee jirti akka ijoolleen asiifachi walitti hin dabarre jechuudha. Saayidoof Sumayyaan akka walitti hin dabarre gidduu dhaabattee jirtu jechuudha. Tokkommoo hawaanis dubbii asiifachi deemsisti jechuudha. Dhugaa rabbii ilaalame YouTube isaanii hordofaa sirriitti. Anis YouTube isaanii waan hin hordofuuf akkanan akkas bahee dubbadhu jechuudha. Sirriitti dhugaa rabbii. እና ሳይዶኒ አስረቲ ጋሪ ጎዴ ጀዴ ያዳ ሰላም አቲ ዮከራ ባህሪ ኡፍተዩ ዋኑ ገሹንጅሩ ሰበምኒሳ ኦፊኬ ሀርከኬቲኒ ከነጎቴ ጀቹዳ utu Sumayyaa Saayidoo walitti araarsite Saayidoon har'a intini paaspoortii keessii kenna. Birrii siin kennaa Sumayyaan agarsiisii oddoo isaanitti mi kan je'emmoo kun baala ginnatii miti. Haadha manaa isaa barbaada, ijoollee isaa barbaada, birrii sii kenne yoo birrii sana fudhatte Sumayyaa fi Saayidoo walitti fidde maal rakkoo qabare. Nan ajjeesa jee miti ko walitti nu fidii, walitti nu araarsisiin jee miti. Ante baala geena ka ante ma akkas jechuun qabdu yaneennaat silaa walitti fidde araarsuu qabda turte. Hordoftoota kiyya ulfaadha.